Maatii tokko guutumu. torba ji'a torbaan mana dallaalaa ta'e dhalaa keessa. Mana dalaalaatti namatti tolu. Dhalaa ijaarraa dhufte. Atillee mana jirtu. Qamaatanii gizee akkana dhabdaba wajjin hin rafne. Tana wajjin rafne mana dhalaan ijaazaa nu biraan dhuftu bakka dallaalaa sanuu akkaan taarifa deemuun hin dhaqe malee baadiyyaa irra dalagadhaa bar ni shirima. Okay, shirima. Suudii kanatti yoo bakka amma isin jirtan kana alkarjiin dhalaa dallaalaa warra dhalaa of biratti buusee dalagaa barbaadu kanneen waliin beeytu ati beera gurguddoo nadhoon bira galtu alkarjii kanneen hin beeytu. Wallahi tokko waliin beeku eegaan dhufeen magaalaa takkaa dhageen beeku baadiyyumaan dalagadha mazrumaan irraa hin deeme yoon dalagaa harka bakka biraa deeme malee garuu ijoollee dallaa muniiraa faana asumarratti hin beeka malee hin beeku nama dhalaa oofu kan. Amma osoo argatte feetaa osoo ansii kadhe. Amma naa kadhadhu niin fedha. Akkam goota. Amma waa hunda barreeree akka duraaniiti miti gaabbutti hin jirata duraaniitu. Ijoollee taaptaabii godhaa. Mee ijoolleen shamarranii namni fedhii mucaa kana gammachiisuu amma namni qaalii keenii dhagaaba guyyaa lama keessatti. Guyyaa lama keessatti akkatti namni hundi wallahi jijjiirama addaa argee namni isin dhagaa dhugaa. Amma fedhiidhaan bakka yoom damoo yoom guyyaa kam ijaazaa qabdaayyee? Asli litasbalaa odoo deelijuun barjiniin hoggaa meeqa dhaabbate sooyyee minuun. Namni kuma tokko as jirtan abdii fi musaabiin fooloo goraa abdii jaalaa gubata tiktookin isaa. Musaabillee haarawaa nama reef gara miidiyaa dhufaa jiru hundi keessatti fooloo godhadhaani. Musaab bakka asitti fuudha isheen fuudhuu barbaadamoo fireendii barbaadde? An dhumnaan innumaan fuudha fireendii jee janaajjanee biran turu maalirraa bira tura halkan miira keessa maalirraa wal galchin harkannaan niin fuudha. Halaal godha. Warri keessan hin lolu? Hin lolu. Warri keenya kana duraa hundi fuudhee dhume ana bichaa toofee fi abbaa kiyya qotosuudhaan. Abbaan kee ijoollee meeqa qaba? Abbaan kiyya ijoollee 8 qaba. 8 ummaan tiyya 5 qabdi. Aajedaan tiyya 3 qabdi. Jaartii 2 qaba abbee? 2 qabee takka duraa duutee amma jirtu. Maashaallah. Amma ummaatii jaaji. Ati akka abbaa keetiin 2 fuudhuu barbaadda moo takkitti fuudhuu barbaadda fuudhuu irratti? Fuula dura silaala wanti lamumaa bareeda kaashee kaaroo beetu gooliin takka maal jeessa? Jaartiin takka nama gooliin gooliin takkaaf jaartiin kan amansiiftu jee lamumaa bareeda. Amma wanti kun anaaf asliittis balaa fidaa bara. Ummaan ta'e jaartii duraati moo taboodaati abbeetiin? Taboodaati. Okay, maashaallah. Bareeda. Shamarran kutaa kamii fuudhuu barbaadda? Yaa boo silaa naamijjaa arsiin toggaa siyaamtullee isin siin jette kabajaadha qabdi siin hin jettu isin siin jettu. Antoni juu hailanyaano. Okay, jaartii kabajuu barbaadda jechuun isin tati jettu artii fuudhuu barbaadda jechuun. Arsii fuudhuu barbaadda. Gabbara kanaa xiqqoo sodaadhe malee gabbaraas waan fedhe jechi abbaa kiyyaallee kireessu. Isaan fuudheetiin si jalaan deemanii amalli isaanii maaliif natti tolan beekta? Si heeruman si jalaan deeman hoggaa alaalaa si haamtu. Boosii isin hin jettu. Isin kaa buna dhaabdus isin jetti laa nama tokko heddummeessitee. Abbaa Mahammad siin jetti ammallee. Abbaa Mahammad jettee bakkanuma asuma ilman harkatiin kana maqaa guddaan si haamte jechuudha. Kabajaa si gooti nama keessatti illee. Ganama fa'a osoo ati ribarraan ka'in marqaa hojjettee fiddi. Marqaa hojjettee fiddi. Bakka gabbara waan akka kafaltu anasitti fuudha.
Ishi natti fuudhe bas. Qophiidhaatiin fuudhuuf. Kana kamii Qophiidhe. feetan? Taa akkamii feeta? Ani shamaruma arsii taate tana dura heerumteen fedhu garuu tana na heerumin numaan fuudha. Gurseen feetu? Tana dura heerumtee duuba waan kana duraa saniif irra rifatti bar maal jaan gisee naumaati ilaala isitee si ilaalata jaanii mitiire. Jechuun Kana dura qoy asli durba morma lamaa barbaadamu waan akkamiiti? morma ta morma dheeramu. Morma lama. Morma lama naan Baay'ee kennu. kitaab hin gootani? Jechuun kana dura dhiira hin beekne jechuudha. Eewwa akkas. Mobilitii godha gaayis. Ta amma dura dhiiraan waliin arkin. Ana dura uummata kana. Dhuguma nagarree amana mannaa asli yoo ta'e hin sobulla baay'isee. Fiilla fiiti dubbata. Atamoo boleessa asli yoo ta'e dhuguma himi. Wallahi dhugumaan himu jira takka sobutti hin jiru ani isinitti wallahi. Wallahi hin jaa muslimaa bar. Asli bakka itti fuudhe. Mee namni rabbiif jecha mucaa kanatti heerumtan yookiin jaalattan ijoolleen arsii mucaa kanarraa warri jaalalle ifin qabe erga kaleetti kunoo mucaan nama gaarii yookiin immoo hawwimisiyaa kana bakkaan ga'u silaa heerumarraan oolu bultii ijaarachuun keen oolu kan itti heerumuu barbaada. Shamarran keenya ka arsii ka warra keessan amansiisuu dandeettan ammallee mucaan daa'imaa maallaqaan qabu birrii gabbara ani shari'aan kennamuu barbaadaa jettanii shari'aan ka warri keessan abbaa keetti dawwaltanii kaa isin gaabdara idan birrii ergitaniif waan ni kayaanaa isinirraa kafala. Barreessaa sootammaan hiree mokkortallee as jala jiraatte carraa kanatti fayyadamee ofirraa hirkadhuma kaddatti hirkaturra ilmoo namaati itti hirkatu. Unas no. Keessattuu warri kan suudii jirtu faatu taate bareedaadha. Yaa tadhiirri madeessee faa yoo jiraatte mucaan miskiina kanatti mucaan nama gaarii wallaahi. Tahiree mokkorte barbaadda ati Musaab. Heerumtee asuma isin nagee qabdu jaarsitti xarrak jeemu. No tahiree mokkorte tajaarsummaan dhufu fidide dhiirri gaafatu dide taa'aa jirtu yoo argatte. Niin fedha kaaya rabbumaatu akkas godhee miti niin fedha anumaa gurgurnaa ishummaa na jaalanna. Ati dhugaa nama haqaati. Kan fuulli qoncoores moo habiibi? Laata fuulli qoncoormaa irraa qora abbo daa'ima. Umrii 18 gatta 18 fi sanii gara 20 gatta qabdi. Akkasiimi guguddoo hin barbaaddaare? Indee biyya alaa hin jiru asli wanta akkasii habiibi. Indee minoonke? Yoo hoggaa dhumti 25 gad jira biyya alaa. 22 diidamni hin jira. Jiraachuun dhabdi diidamallee ni ta'a diidamallee ni ta'a. Diidama. Ka diidama hin dandeettare ati. Guddaa barka diidama. Angaruu dhugaa dubbachuudhaaf gartee anamma waggaa 19 jira ji wallaahi kaka jiba tokko hin qabne bara eegaan biyya ormaa deeme waggaa anamma waggaa 4 keessaan jira ji. Ani waggaa 19 ta diidamaatiin naaf taate yoo dhabamtee dhabatte waggaa 20. Ijoollee lamaanuu fooloo godhaa abdii akkaawuntiin isaa jalaa gubattee Musaab illee hunda isaanii fooloo godhaa isin hin jire. Asabu maa waan ani isin hin jedhu dhageettanii nama kana hunda dhageettanii subhaanallah. Wallahi rabbi sinaa qajeelchu hordoftoonni kiyya kun wallahi guyyaa tokko nama aarsan. Taappii godhaa koppii godhaa. Namni haati faatee gabbaran qabdu haadha faatee fuudhi jaanii ammoo hoggaan qabrii kuteenyu qabrii keessaa na baasuu deema. Haadha faatee galchime yoo jiraatte bannaati. Haadha faatee hin danda'u lakki abbo. Hin danda'e taare. Hin dandeessu hundi. Yoo na jaalatte maali wal guddifanna? Isiin guddatte kaayoo si guddifatte malee garam guddataniira guddaadha isi. Ani haadha faaxeetis nama furdaa kanaanii fedhaa beektaa ilmoo jijjiirtuudha dhalti ilmoo haakima deemuun sin cinqine gartee jijjiira buqqee dhadhamaa dhalti. Musaab. Taa'ii na baarata hiriyaa akkoo teetitti qalbii irra buusin hiriyaa akkoo teeti. Si'a baarata guddoo ba.
Wala akka jireenya baaramtuun barbaadu anamma dhageeffadhu. Warra akka haadha faatee kana, warra akka muniiraa kana, beera gurguddaa tiktook irra yaa'an hiriyyaa akkoo ta'eeti kanneen qalbii irra hin buusin. Okay? Si abaaran. Ayyee. Ati daa'ima gara lafaa ol dhufaa xiqqoolee naanneffadhu. Eshi. Amma jabaadhaati shamarran sikkoo doonatti qala'ane bas yooniin isaan fuudhee gartee jireenya ra'an jiraadha. Kuma idam isa digalte akkam guyyaa tokko keessa nama kuma afuruma meeqa fooloo Dhugaanuu wallaahi galatooma amma kuma 22 hin gaseene humni takka amma dabalame. Ijoollee hordoftoonni kiyya kun si jaalatan jechuudha. Shamarranii bar hundi isaa ka fooloo si godhe. Inboxii nama dhufee si barreesse hunda isaa jala dubbadhu ishii beeran as jalaa achi dhufee si barreessu kanneen. Ijoolleen shamarranii warri dhugaa nama meeqaa keessaa jabaadhu si jajjabeessinaa obboleessi jedhani hundi keessan deemaa inboxii barreessan. Asli nu erga aylaa biyyuu jedhani barreessan deemaa. Qoy si arge. Ati obboleessi doktorii si jajjabeessina naan jaan. Tuni viidiyoo cufattee deemaa jirti. Intalo. Jiitu. Wayye. Ciisaa jirta? Noola akka daftor maal jechuun? Viidiyoo bayuu dandeetta? Noomban viidiyoo. Tole ayye. Bakka adeemi ka? Aya. Ayye ba. Rafaa jirti argite? Halkan dhiiroo isii biraan. Kobuu raftiimi? Halkanii miti war hababaatu itti jira hin qaxaxeessa dubartii gisee war hababaan itti jiru. War hababaa beeyta? Hin beeku war hababaa waan bira loqoda argeetti naa himi. Mucaan kun maal nu ajjeesuu fi asli. Wallaahi. Hin beeytu? Afaan argeetti na barreessan kun gaafadhume. Loqoda argeetti. Hin beeytu? Loqoda argeetti naa barreessan. Hin beeku hababaa. Maa argeen afaan addaa qabdi? Loqonni harargeen kun afaan hedduu beeyti bar. Ma. Kun akkami xuriidha jaan xurii beeyti harargeen xurii. Harargeen afaan addaa qabdi akkam? Harargeen xuriitti beeyti kun xurii jechaa jiralla. Isaatu itti jira. Gisee inni itti jiru dubartii hin qaxaxeessa guyyaa rafti. Akka inni hin beeku xurii niin dhagee shamarrarraa hin dhagee. Hortee sabboontuu thank you so much. Sule. Rabbi duniyaa dhuman qabu isinitti eegale. Suleen salaamu alaikum doktor. Eessa badee soddaan kiyya sun? Soddaan karaarii akkana na biraa ol kutee dalagaat akkana biraa deeme riyaa jira. Wallaahi. Wallaahi riyaa Neetworkii si jira. qabaara? Litorki kiyya moo abdi amma garjeele. Maal qajeela si qabe? Litorkiin kiyya laata. Yolla kiyya. Bohaarsa. Thank you so much. Litorkiin kiyya doktor. Thank you. Kofiyaa wal gargaara akka bohaarsaa fa'a akka sabboontuu fa'a. Bohaarsa thank you so much. Litorkiin kiyya. Ingilisti thank you. Dhiisi mul'ata dabal. Ijoollee taaftaa. Kofiyaa guutaa. Hin calulu Kofiyaa guutaa hundi keessan bohaarsaa sabboontuu fi hortee gargaara. Bulchaa goo mangisti. yaa akkaawuntii. Neetworkii kee maal ta'e? Sulee maaliin itti siima itti naayimi. Itti naayimi jennaa barreessa. Maaliin itti siima Suleen sulee? baay'oo intalatiyya fuudhuu barbaade deemii dalagadhu jedheeni. Sanii tareesi bira. Bara soddaan miira keessa nagalche jee kutee bara. Hin gargaartu ati. Niin gargaara wallaahi. Waan hin qabu biraan dhaaba. Bagga oddanyaa kan yaaba wal jaalanna.
daraartu tayyatu sun daraartu kuin blog sigor amma bodo commenti akkasii barreesse jinniin siyaasa ro doktoraan salamaa jirti bushti laayibii jira mucaan bar abdillee laayibii mana isaa jira musaabillee laayibii jira eessan si galcha maali beerre adaban qabu Afaan akkana jettu tola hojii tokko nama guddaa ba doktorri ijoollee obboleessa bakka isaa arrabsitan koo taana arrabsaan afaan arraba irraa tola. Gurbaan kun fikriidhaan si ajjeesuuf doktor. amma waa'een kee kun yaachisaa jira maal jettare musaab Maal jennere doktor? arafa irratti riyaadiin hin deemtu ati magaalaa Arafa nin deem inshallah. Rafiqoo hiriyoonni kee kaamana ijaazaa qaban jirani Ni jirane? Waalaikum assalaam. achi isaan bira deemtaare si qopheessuure arafa irratti waa Naa qopheessiniin deema. Wallahi si qophaa akkamitti atoon beektu gurbaa? Maal naa qopheessite doktor? Yoo qopheessite akkam godha? rakkoon amma tireeningiin qabdu hin beeytu yoo maqaan na bade yoo kanaaf yaaddayaa jira baran Maqaan sin baduu godhe nin jabaadha. Amma dura waan takkaas suusii adda addaati sin qabu ban nama jabaadha. Nama suusii qabuutu achi kufa hoggaa goolii takka galche lammatti deebuu hin dandeenye. Ilaa mucaan kun balaadha hin sobaasli. Kunoo kanaaf akkamitti bari'ama? Goolii jedhe ante? Niin dhagee. Ay. Isaa dhageessa. Naasifta jechuudha. Miidiyaa nama haasa'uun danda'aa miti nama suusii qabu maadamina jaanni haasa'uunii miti. Hamzaa ishee Jaabir hundaa waan akkana haasawa yuutuubii hunda barreessa jettee niin hordofanii ilaala. hin beeyta dhugaa ati sobda malee Shakke bara. Wallahi angartee jechuun waan namni naanjuu sirrii qabadhanii beektaa gorsa namaa niin fudhadha. Wanni namni haasa'u hundi na fayyaddi jee qabadha malee waan biraa takka dalagee hin beeku. Jecha namaa kana hamtuufi toltuu hunda keessa laaleetiin firii sammuu hiyyan na fayyadu ka faayidaa naa qabu qabadha. amma osoo jaartii argatte gizee walitti dhufta waan isiin si gaafatu sitti fakkaata moo situ gaafata tilmaama keeti Iyyaa san biyya arabaa ifiifuu nama gaafatti jee Wallahi eli kabbaad no. Ijoollee dhageessaniitu waan hin taane. taaptaabii godhaa ijoollee akkas sheeshaa tiktookiin nan qabne. Doktor. si qabaara tiktookiin kee abdii fooloo godhaa musaabin fooloo godhaa kuma godhan galchaame abdii nama kuma fi dhibba saddeetiin as jirtani Ana bira nama Lima kali afurtamii torti saddeet gaddeema. qofa jira. Achi as kottaa taataaf godhamee jiru. obsa thank you Nama 48. ijoollee tooppira jira illee fooloo godhaa ati warra tooppira jira warra tooppira jira bohaarsaa obsa aagaa hortee fooloo godhaani warra tooppira jira kanneen tooppira warra jiran fooloo godhaa ati warra tooppira jiran fooloo godhaa jira achiin bakka nagaan oli kan busaabii waan dhaamattu qabdaa Wanni dhaamadhuun jirtu baasaan akkanuma si hojjaasu naanuu gammachuun tiyyaan ganuma bas nagatti oola. na yaaddaa Wallahi si yaada akkamittiin si yaada akkuma obboleessa kiyya kabiyya jiru yaaduttiin si yaada. maa akka obboleessa kee kabiiru ka yaaddutti yaadda obboleessa keetii birrii ergitaana yoom takka waan jimana ergitee beeytaree soba
Ali torken kiyya. Networkiin didide. Bakka dalagaa jirta? Shabaka qaqqabat. Amma bakka dalagaa irraa gallee jira manaa jira amma. Bakka jabaadhu deebifataa jedhi booda waan agarra. Networka kiyya. Networkiin si qaqqabaara. Abshir. Raachee wal nu garsiisi. Galgala yeroo raacheen laayibira jiru. Ayyee. Ayyee baay. Rabbi hamtu sirraa qaba. Isinitti haa tolu ayyee doktor Abdii Geetaachoo. Thank you. Ayyee. Aamin. ስማ ዶክተር እኔ ብር ከፍላለሁ ቢላ አሌክ ቲክቶክ እኮ ሰነ አካ ላይቭ ይገሩ ናጎሲ ሲሜ ነማ ደንደው ና ፊዲ ፕሊዝ አይቻልም። ወላሂ በል ወላ ሜሻ አርግቲፍቴ ካ ክላሺ ዳይማ አገርሲፍቴ አይቻልም። ኦፊፍ ዱፌ አገርሲሴ ጉርባን አገርሲሴ ወም ጀደን ቲክቶክ ረዳቦፍ ክላሺን ባናን ኔቨር አይከፈትም። ቪዲዮ እኮ በጣም ነው ቫይራል የሚወጣው። ስሬት ቪዲዮን ሳላ ለማ ገሩ በቃ ከማጊ ሲርባ ይረት ረጌፈቴ ሲርብ ቦቶ ረጌፈቱ ጀላ ጮፈቴ በነሙ ደ ተካ ላይ ቢት ይቀጠራ ነከት ከሙ ባረክቶ ኮሌ ኦቶ ገርጋሰ ይረት ጋፈቱ ሀ ዱበርቲ ወይ ካ ገራም ቦኮ ከይረት አገርሲሴ ይራ ጮፈቴ በነሙ ዲድ ላይቪን ሳሞ ቲክቶክ ጭምቲ አንኮበር ቲክቶክ ጅራ በር ቪዲዮን ሳዩ ባኤ ቫይራሊ ባበር ላይቪ ቆፈ ደመል ሎንግ ታይም ሲንጅራሚ ፎር ሎንግ ታይም ላይቭ ገሉ እንደንደቱ በረፈማ ጀሩ ጅራሚ ሎንግ ታይም ቶንታኔ በቃ ፎሬቨር ይድማ እንገሉ ላይቪ አን ጎንኩ በቃ አይቻልም። ጋይስ ነሞን ያዝርታን ሁንዱምቲ ከሰን ነምኒ ኩማ ፊ ዲበሸኒ ያዝርታን አንድ ጨዋታ እንጫወት ከዛ ውጣና ዘና በል በቃ ነፋነን ጭንቀብ ያ ጁመታ ተባውታል አምዛ ሸግያብር ቱጅራ ሰብቲ ተበራቼ ቱጅራ ጋርጋርሳ ጅራ ሁንዱምቲ ከሰኑ ጆለ ጀጀበ ኦሮሞን ቀብዱ ሰላምዛ ሸጃብር ፊ ራችን ብረድ አበዳ ኡመተ ከነ ካርሲ ሽርካት ደረማ ጅሩለ ተበራቼ ቦዳ bira hundi keessa waan direettare uummata keessa bira dhaabbadha. Homaa gochuun hin danda'amu yoo komiin guyyaa warra oola jedhullee hin jira. Nutti ulfaate gara goonu dhabne taphni sa'aatii afuritti erga taphni taphatamee xumuramee booda uummata keenya waan dandeenyu bira dhaabbanna. Bazii aangil tara dooppileessa ishii saayidii qabattanii olii gadi fiigina homaan goonu dhabneetti. Asiin ummata asiin ijoolleen kunillee hiriyoota keenya ijoollee Oromoo jajjabduudha. Ustaaz Lamzaan guyyaa as deebisanii rabbi isaan haa kabaju. So kanaaf girri oomina saayidii qabattanii nuti faayidaan arganu tokko hin jiru ummata nurraa miidhamaa jira. Kanuma waan akkasii bazii aangil taradhu ijoollee keenya biras dhaabbadha guyyaa isaanii bareecha guyyaan jummata ka Ustaaz Hamzaa Sheekh Jaabiri sabti mootu galgala sa'aatii afuritti tapharacheetu jira. Tapharachee booda mootu gargaarsa jira. Nuti wal malee homaan qabnu ka gaddaf gammachuus walumaan haa qoodamnu lamaala tahaalno. Eshi karraachee diif sagantaan gargaarsa sun guyyaa tokkicha guyyaa walirra ol guyyaa meeqa tafe amma isaaf guyyaa 5 moo akkas እና ቪዲዮ ጀተኒ himne kun homaa dhagaara viidiyoolee hojjenne kanuma dhagaa yoo himnellee kanuma dhaga tiktookiin kiyya gillee viidiyoo hojjennu na adaba beekta gaafa xinnaati qidaamee dhufu moo guddaadha qidaamee dhufu taappiin gootani gaayis koppiliinkii taappii goraa adabbiin adabamta kaate ቆይ አመማ nama 8 qofa jira na bira maal si godhu reen ishi jedhi haa ta'u nan adabam abaabolam jedhi viidiyoo tiktookiin kiyya rakkoo qabanaan hojjetu akkanumatti dhageeffadha walii godha deemaa nasriin faa ka hojjetan makiin faa ka hojjetan du'it godha ishi
Viidiyoon kiyya tiktookii viidiyoo noo miti. Yeroo lama gubatee waan deebi'eef xiqqashoo shiggirii qaba. Beeksisa gisee Sadiin hojjetu. baay'isa. Giftinaa kenname nan injifadha. Maalan injifadha kennamee fi achi. Riyaad Mangisti, welcome, habibi. Ay fira dhabu.